keessa boorani mootummaa Itoophiyaa kana akkasii jira. Inni illee aadaa feetiin jira. Mootummaa waan gubbaa bulchaa. Mirgi garii fuulaayyuu hin beeku. Waan amma sana reefu mirgi jettan mirgi jettan. Amma duuba santi gaafa kan jedhan suni boorani adaraaggii waliin hin jiru. Bar dargiitiin hin jiru. Dhageettanii sana. Booranii lamaan adaraaggii waliin hin jiru. Bar dargiitiin hin jiru. Kanama kun booraa kan hulleen booraa adaraaggii waliin hin jiru. Nyaaphaan na dhaqe. Waan nyaaphaan faarsi na nyaaphaan sidi dhibiyya. Adaraan faarsi. Lubbu. Bee duuba Itoophiyaa seera guddaa seera biyyaa kan duraati. Isa adaraa sunuyyuu waan yakkaati akkama daraggiidhaan jettee. Higgi amma mangistii Itoophiyaa keessa akka malee ofii waltiin qabu jecha ofii seera walta qabu. Booran dhageettu mangistii kan irra ulfinni qaba afaan tokkollee hin beeku. Baalabbaan keenya akkasitti bara dargiillee akkuma reefu jedhanii barataan dhibiin hin jiru. Namni akka jaatanii jedhee maqaa dhaakuun amma jaaroleen sun akka maallee hin jirti. Isanuu warri amma yuunivarsiitii kan kun miilli dabbasaa reeroo maalii warri biyyi keenya kan dhaqqabdanii adu argitanii warra argattan. Bulguun nyaatu maali hangafti ittiin baasanii akkasii fa'aa kennan waan uyyuu hin beekan. Duuba artisanii jiru. Gaaf dargii lafa reefu himan kaanii Itoophiyaa jira. Suma mootummaa kanaa yeroo jalqabaatiif wal milike. Kanallee irra guddaa waan hin beekne faayyuu wanni irraa wal milike iyyuu. Deemee guyyaa irraa qajeelfatee haftoo ofii ofirratti argee daandii mootummaa barbaadachuu jira. Mootummaan arsii akka lama sadii jira. Namni amma akka sadii jira. Beekama. Booraan akka reefanii aadan akka jira. Warra laftan kee waliin jiru haadha galta kan cufa gumuufi dhalatellee jiru maayyuu booraan marraa bisaanii addunyaa walti jira. Sidaatichi maanii tigiree marraa bisaan kana agudhatee walta qaba. Namni ati gartu kun cufummoo irri guddaan namoonni irra dhalatee nuti isatti duri akkan diri keessa jira. Amantii akkana tanallee qaba. Amantii akka cuunni duri maaliif si bakka aadaa tan keessatti goon darboon hanfuu sabbittan sabboon hanfuu amantiin dun amma dagari hin deggare yoo fuudhan maali yoo fuudhan inni fitta aadaa tan dura fitta miyaa inni qabtaanti jala akka tokko ta'a waan kanaaf lafin kota falfal nam ko tundo otio bakka dikura dari garre arab wala ko dana bakka nam to ko ni ko le ranka sanga jira korro yo nam kristana to ko se yo nam islam to ko se itakate ko ko rajira iner nam to ko le laga ada abbi ada warri je intu duri ga bana ni dada kam yo nami jala islam ida in kaba kristan ida in kaba ana dada faye bida ya so ma ka kana kan warri Islaama gaafa inni tuun dhufaan nam kiristaana gaafa inni xoomiin biyya inni waa sosoora tun dhufaan warri amma farsoon badee akka ta'an durii akkas nama abumaa haa taatu yeroo wanta akka irra hin jedhu guuttee horree inni illee yoo boora jallee aadaan akkasatti tubattanii akkas. Bakki biraallee argee jiru. Yoo ani naannoo sun keessa garan gad dhufu lafti teenne baay'ee nama bochise. Nam gaddisi. Yoon akka laalu yuunivarsiitiin hin jirtu. Naannoo biraa irmicha tokko doona jenne yuunivarsiitiin jirti, haayiskuuliin lama sadii fa'aa jiru. Ummaanii walitti soddon miila kiyyaan keedde magaalaa ganiin kee yaa bal'ootti irra jira. Garuu hojjaan akka milladhu isimaa irreenni kun hawaasaa gabbu. Hawaasaan indoon magaala guddoo guddate. Finfinnee keedde magaali siinuu lafa dhibii jiru. Amboo miila kiyyaan keedde. Amboon katama xiqqoo tokko. Namni agartan namni baratayyaa baratanii yuunivarsiitii warraallee namni agartayyaa agarta. Yaa bal'ootti irra jira jechuun namni. Irrumaan dhootan guddate. Isi wanni kummaa wallagga keedde. Isi wanni biyyitii qabdu wanni biyyitii guddatte kun kan guddin dhabnee eegee biyyaa dhabnee kummaa 6 kiiloo. 6 kiiloo loo jaan dhufaa gasu. Guddin lafti guddin irra jira. Magaalaa kun haayiskuulii qaba. Haayiskuuliin tun qara waan ammaan durattu ijaara. Yuunivarsiitiin armatti ijaaramuu qabdu bulooraa ijaarama. Dheerinni armaa bulooraa jidduu jiru laala distaansii. Ijoolleen mooyyee armaa dhuftan bara. Ijoolleen nageelle boraanaa dhuftan bara.
isi dhiiroo lafti maan namni keessan qabnu nam tamaar keessan qabnu maaf hin godhamu diidii yaaballo guddaan kun ka keellaa kun maa yuunivarsiitiif nuun ta'u haayaskuuliif dabalataaf nuun ta'u hospitaala riiferaala tokkoof nuun ta'u waan jedha yaada keessatti akka malee itti gadhu ofi gadhu aar siyaasaa dhibii miti kun obboleeyyan xiyya waan jechuu fedhe ibsachuu fedhe malee siyaasaallee keessallee hin jiru aar siyaasaallee deemuu hin fedhe garuu taan qabxiilee gidaree fuullee dubiraa waan jedhe dubartooti teennaa isumatti ufgatuu jira tokko yoo ajaja beessu nuti jettan malee isiin ufgatuu jira ammoo nama keenna ajaja beeffata waan jedhaatu waan gidaree fuusan jettanii fi irdeebuu hin barbaadu kaan lammeessu magaalaa kun bisaan qaba maqaa baafan malee bomba managamii bomba qaba ibsaa eegale ibsaan suni seerumatti saraan daandiin tun cuftunu daandii takkatti ispaaltii kan malee ibsaan attuun adoo jiraate laftana lafdansaa lafa uummaddansaati malee magaalaa biroo jaatiin kee deemtu baadiyyaatti ibsa qaba kun maaf ta'a maaf hin galle me bishaanii mangachi man nama mangachi uummata kana qabeen hin qabne gaaddisuu kulleen hanqinnuma akkana kan dubbachuuf walitti qaban maani isan ammoo dhaloota borii yuunivarsiitiif keessaaf qabxiidhansaaf namni nuu qabne bor doktorii kan nuu ta'u haayiskuulii daayirektarii diinii tokko kan nuu ta'u haami labbulchuu jir bulchaan kulleen arbameeti diina armaan kayee kun pirezidaantii ta'e borii san namni pirezidaantii nuu ta'u borii san namni nuu bul borii san namni nuu deem borii hanqinni jiraam namni hedhisan dhageette hanqinni jira hona na jedhanii wal gaafatanii naan hanqinni tokkollee nuun ibsi mana yaalaa kana dhiyootan argan dhiyootan jaaran hanqinni hin jiru hanqinni bishaanii hin jiru bisaan calla maqa calla bahuu miti hanqinni yuunivarsiitii hin qabnu eesirra meeggirra dhufu dubuluqirra dhufu warri sun achi barsiifachuun fedhu namni kun cuftuun humni isaa xiqqaa wala madaalti dureessa jira hiyyeessa jira tummatan ta'uu hin qabnu majaaramuu hin qabnu meeggayyuu labsira yuunivarsiitiin tokko ijaaramuu mata yoo mee mooyyalimee waraana gisee cuftuun isiinuu laftochii takka lafti waraana hin qabtuun umman guddate bulee horaa armi dhufee naan bulee horaa unan hadhan barsiisota man kolleejjii barsiisota ijaaranii lafta akka muluu arma kaatee kun akka gaarii sunii teessi an siyaasaaf hin jenne misoomaaf tulleen guddachuu qabdi tulleen teen ilaalta kaan laaluu qabdi guddachuu qabdi waliin deemuu qabdi yuunivarsiitiin lafa aganaaf kaatee yaabaluu sanirra jirtu diida kana tolchan hunjaara lachuun hin geettu teenni barachuu hin feetu tulleen teennoo hojjetaate tulleen guddisuu qabna waraqata guddisuu qabna yoo sila yaaballoon guddate meeggalleen nu guddachuu qabna yoo meeggalleen nu guddate dubuluqilleen nu guddachuu qabna waan kana ilaalcha maan qabdan boriif dhalootana isanitti nurra waa fuudha namganti dhiqaa haa ammallee afarroollee totteessin kana isan bormaa yaadde isa waan kana agartu waan kana irtee biyaa wadda gaatisallee yaa fudhadhise gisellee fudhadhise hin gabaabadha ulfaadhaa wayyama akkanumaan itti fufa amma nu laal waa muummee qabna wanni baduu hin dandeenye lafta dhala dabarte wanni kun akkamii or lafa dhala dabuu siidhaan ilaalan jedhe waan jaalaman akka argatu hin baddii jedhe boorani ta'uu fiidde hubadha duu amma inni waa horii badi ganda jedhe adoo waan feettaati amma akka inni amanu wanni kun cubbadde makiinaan kun badee diree kun badee yaaballoon kun diree kun hororee jecha mayaana malee yoo addi feettaa dhufte tokkochuma bee too hororee waliin waa akkana biraa badaa meeshaa nuti bakka laala aga biyyaa gaggafame jaartiin tokko immoo jaaroolee waa hoosanaati hawwanteenna gaaf gataan guyyoo kun baliifanii galtee akkam bolii bukaan gaafanne oolaallee itti bu'e gataan guyyoo kun babadhaadhaa reefu jaartii jirtaane maali jennaan mati immoo dubbaan bobbaa bulee kun qajeelaalle dubbaan qajeelaan kun immoo
booran waaqi luboomin booran luboome waaqis luboome gada sadi qoritti dhufteeyya maali luboome utubaan eedaa jedhanii booran diree wal xoofe booran duruma bal'ate lafa qubat kaani walitti naannatee walitti dhowwuu jira booran luboome isallee tanaaf waaqi luboome anu karaa keeyya wal dhabdaatiinu anam mana utubaan eedaa sun lakkisi akka reefu sanbaata adosi jaayu booranii kunum jiru kufat dirjaa anoo mijaarsa boonaati tan fudda haati dhadhaltaani gada boona kana yo sangartan duuba boona sanam sira jijjiram dubbatanii kunini yo nami akkana nami barat nami mootummaa birin jedhee wal gaddacha soddaagaa abbaan ban isi wanni ijoollee biyyaa nutti himtumaa lakki biruu dhageenne si wanni si yaatu kun maata laf jirta ateen itti gurbata gocha kalloo adii nan fida dhageenne kalloon sun hin baddi aginni jedhu dhagan am nami deemtuuf akkas dubbatu ati maaltu qophaa'u malte warram cubbuuf akkan hin ta'u kuntan nami waan akkanaati deemullee dhufirra beekuu reefu sodaa jedha dhaabban kun waan sodaadhee waan laf jira cuf laf naqee ajanda gaadii dumii keessatti waan bu'uura keessatti jechuu maltan cuf lafa kaa'ee duubi sodaa jirtullee akkanaaf sodaan guddoo dhuga keessattuu yeroo ammaa kana wasodaachuun guddoo dansa waan laf keeyyat qofa jechuullee barbaachisa laf keeyyat waan prograamitti qabu qofa laf keeyyachuun barabbara akkasii hubannaan namatti qabdu akkaan amma yoo wayin nam seene silaa jedhan sodaa keessatti dadhabiisi keessatti mormisi dhufti keessatti uummata keessi dhufti keessatti waan agamit jira booree matiin farsoo irraa dhugu jettiin waan midhiyoota yalaa yo farsoo irraa dhugu jedhu kana namni goota keessa seenee dhuguu jiru ka sarfatu jira ijoollee barattee taa marmu keeyyaatee waa gorsittan abaarsan kondoomi kadhattu lafa martu wani niin jenneen hin jiru booran namu irra deegamnu fa'a ammallee birta ta'anii si waan kan gabaa nama irra seeran maal qaree dhugan horii fiitiin dhugan kuyyoo garii ufu midhaasuullee fakkaata akkanallee jibba agarsiisa kanaafuu waan laf keeyatan waan ufi qulqullitti hojjechuu qabanii